karaa salphaa tahee fi wantoota salphaa tahee madaala'iinsa jireenya keenyatiin wal madaalchifnee haaluma salphaa taheen mana keenya keessatti qaama keenya kan hoqqatee deebisuuf akkasuma taa'a keenya kan jigee fiizikaala walumaa galatti fiizikaala qaama keenyas tahee boqoo keenya dheeffachuu ni dandeenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo jirra jirtu siniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma baratame warroonni maatii koo ta'uun subscribe gootan galatoomaa dhugaa rabbii sin jaalladha. Ammas na jajjabeessaa siniin jedha. Ti'aansuni like godha warri video kana ilaaltan guutuun keessanuyyuu akkasuma warri subscribe goone video kanaaf haaraya taatan kottaa seenaa manni mana keessanii Razaan Oromoo waan hedduu qabattee isinii dhufti. Akkuma baratame video warroonni video barbaadan video kiyyarratti waan hedduu hojjadhee jira. Video yoo ooftanii jettan waan barbaadan ni argattan isiniin jedha. Kanaaf subscribe godha akkasuma yoo video jaalattanii jettan mallattoo bilbilaa cuqaasuun oolta jetturra kaayadha. Itti aansuun like share gochuun hiriyoota keessanii qooda gara hojii keenya kan dhufnetti kan dabarru taha. Asitti kan argitan kuni muuzii fi akkasuma harcee haayisaa yookiin ammoo shorbaa haayisaa kan Afrikaa yookiin ammoo biyyoota hunda keessa addunyaa kanarra jiran keessatti argamuu fi akkasuma biyya keenya keessatti illee irra caalaa filatamaa haayisaatu jira. Haa ta'u garuu Afrikaan kan qopheessu addunyaa guutuu irratti shorbaa haala hansaraa taheen kan qopheessudha. Kana jechuun hansaraa jechuu miti. Namoonni hedduu shorbicha sitti argitan kana kan hin beeyne fi akkasuma ammoo kan hubannoo hin qabne. Itti aansee muuzii tokko, itti aansee zabiba kana namoonni hedduu hin beekanii faayidaa hedduu kan qabudha. Isa kana walitti hojjechuuf jecha jalqaba bishaan distii keenyatti bishaan burcuqqoo tokko qinya. Itti aansinee shorbaa kana itti naynee ibiddarra keennee waliin danfifnaa jechuudha. Haala tam argitan kanaan karaa lamaan hojjadhee kan isinitti agarsiisu yookiin karaa lamaan walojjiin kan hojjannu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo hundi keessanuyyuu. Kanaafi midhaan kun yeroo kam fayyadama yoo kan jettan tahee guyyatti al sadii osoo dandeettanii fayyadamtanii hedduu bareedaadha. Irra filatamaan namoonni qaamni keessan hedduu goggoge akkasuma ammootuyyuu baay'ee huqqina qabdanii fi taa'aan qabne harmi isin jalaa jige wanni hundi isin jalaa jige qursii yookiin ciree keessan faxara booda osoo fayyadamtanii bareedaadha. Achi booda muuzii kukkunnee haala salphaa taheen zabiibaa fi muuzii waliin nayna. Irra caalaa gaafii kana kan gaafatamaa jiru buleeyyan kiyya shamarran biyya Arabaa jirantu na gaafataa jira. Waan salphaa tahee hojjechuun naman tursiisne akkasuma ammoo bitachuun widdii yookiin qaalii namatti hin taane jettanii kana gaafattaniif inni kun irra aakiraa fi akkasuma ammoo karaa salphaa tahee fi darbee kan mana Arabaatitti illee argamudha. Zabiba sababa dhiigaa yookiin hir'ina dhiigaa dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Hir'ina dhiiga gabbu'ee fi kan ajajamtuu fi akkasuma ammoo Araba biratti baratamtuudha. Naabitaa zabiba matana dhukkubaa lafannaan mara yoo jettan inni isinii bitanii booda sanii aanan burcuqqoo tokkotti nayna. Aanan dhangala'oo qofa osoo hin tahini akkuma beekamu aanan harceellee mankaa lama bishaan burcuqqoo tokkotti kurre itti naquu ni dandeenya. Karaalee lamaan hojjanna. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa midhaan kun hedduu midhaan fayya qabeessaa fi akkasuma ammoo harcee haayisaa namoonni hedduun hin arganne Razaanii jedhanii keessan teelegiraaman baay'ee na gaafataa jirani. Kanaafi harcee haayisaa haala salphaa taheen karaa akka hansaraatitti kan jiru kuukar jedha. Akkasuma immoo qodaa adda addaatiin saamsamee kana jedhee fixuu hin danda'u. Yoo harcee shorbaa kana nuu fidii haala salphaa taheen haayisicha kana hin argina ijuma keenya mee argine mana madaamiiti yaa jira mee argee madaamiiti yoo naa fidde isaa fi isaa miti addaan baafadha warri jettan koomantii yaada keessan barreessaa isiniif fida. Itti aansee jechuudha haala amma argitan kanaan erga xiqqoo ibiddarraa fuunee daqiiqaa 5 gahee jedhe maashina cimmaaqii cammaqoo yookiin maashina waa itti daakkannutti naynee daakuu qabna. Akka dhugnutti yookiin ammoo akka amma asiiratitti kan hojjetannu taha. La salphaa taheen naman dhibu. Karaa salphaa taheen walojjiin hanga xumuraatitti daakkannee turree qabxiin inni lammaffaa akkamitti akka gootanii fi akkamitti akka nyaata kana fayyadamtan isa lammataatitti tarraa garuu dursa kana geessinaa walumaan turtii gaarii. Akkuma argitan kana geessinee erga jennee burcuqqoo keenya buufannee bishaan burcuqqoo tokko aanan burcuqqoo tokko jechuudha walitti burcuqqoo lama nuu tahee jira. Itti aansuun inni lammataa jechuudha aanan burcuqqoo tokko yookiin ammoo bishaan walakkaa burcuqqooti fi aanan bishaan burcuqqoo walakkaa waliin naynee kana amma haala nyaatatiin karaalee nyaatatiin kan hojjannudha.
hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ibiddarra kennee kanallee ni danfifna ni bilcheessina hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo ilaaluudhaan subscribe like godha walumaan turtii gaarii. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga inni OA shoorbicha keenya kanatti naannoo fi akkasuma mootuyyuu harcee shoorba haisaadha. Harceen kuni biyya Arabaa kam keessayyuu biyyoota gurguddatan Awurooppaa kam keessayyuu hin jira. Isa san mankaa 4 hanga 5 akkuma namaatiin jechuudha. Hangam akka gootu situ beeka. Hangam godha jedha namni kenna mana kee keessatti hangam akka gootu an hin beeku hangam akka nyaattu hin beeku. Fakkeenyaaf saanii xiqqoo jiddu galeessa ta'e mankan 5 hin gaya akkaataa nyaataatiin walumaan kan arginu taha hanga xumuraatitti turtii gaarii isiniin jedha. Ammallee kunis danfee yabbatee wal qabata achi booda zabiibaa fi muuzii wajjin akkam akka goonu walumaan laalla. Kuno bilchaatee amma haalaan margine kanaan furdaa akkanaa kana ta'ee jira. Saanitti baasnee jechuudha. Soqidda xiqqoo isaa itti goona. Xiqqoo isii ittiin baasnuu itti goona. Booda sanii saanii itti baafanne haala amma isin argitan kanaan kana booda ammootuyyuu haala salphaa taheen muuzii gubbaa isaatitti dardarree yookiin gubbaa isaa mummurree naynee zabiibarra firfirsine achi booda nyaata kenna qabi jennaan laal. Warroonni furdinna taa'aa keessan kan jigedeeffachuu barbaadanii fi harma jigedeeffachuu barbaadan akkasuma dubartiin deette akkasuma daa'imaaf illee nyaanni kun hedduu nyaata filatamaadha. Dhiiraafis tahee dubartiifis tahee ilma namaa guutuuf baay'ee barbaachisaadha. Karaa kanaan fayyadamuu ni dandeettani. Warri borcii qabdanillee hedduu isin fayyada jechuudha. Dhugaa rabbii warri borcii qabdan osoo danda'amee ciree keessan isa nyaattani nyaata hedduu filatamaa tahee fi akkasuma mootuyyuu taa'aa keessanii akkasuma harma keessan akkuma jirutti dhiisee garaaf kalee qofa isinirraa fixa jechuudha. Haala salphaa taheen karaa laafaa taheen mana keenya keessatti tajaajila kana tajaajilamne karaa laafaan jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa fayyadamuu ni dandeenya. Kanatti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni hedduun viidiyoo hedduu na gaafattani viidiyoo baay'ee hojjadhee jira. Viidiyoo kiyya jala yoo deemtan kan argattanidha. Namoonni hedduun lakkoofsa rabbii jedhete lakkoofsa maxxansee jira. Viidiyoo kiyya jala yoo deemtanii jettan ni argattan. Akkaataa viidiyoo kiyya jala itti deemtan inshaallahu ta'ala kan viidiyoo amma isinii kaa'u kanaan ol harkiftanii yoo jettan suuta yoo deemtan waan barbaadan fayyaa akkasuma mootuyyuu dhimma dubartii irratti fayyaa wal qabsiisee akkasuma gorsaa fi qorsaa wal qabsiisee hedduu hojjadhee jira. Kana ammootuyyuu viidiyicha kunoo haalaan margitan kanaan kan argattanidha isiniin jedha. Akka barbaadanitti heloo jechuun yookiin barreeffama sagaleen telegiraama na dubbisuu ni dandeettan. Horaa bulaa fayyaan faaya Oromootiya guutuu isin jaalladha.